Fuudhee akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'a wanti nani qabadhee dhufe rifeensa koo jechuudha nyaata yookiin immoo akkasumas immoo rifeensa koo akkuma yeroo hundumaa beektan jechuudha wanta garaagaraatiin dibadha isa san amma immoo wanta inni dibadhu isinitti argisiisa jechaadha gara wanta dibadhu isinitti argisiisa maal akka inni dibadhu jechuudha ilaala argitanii miti muuzii avocado fi hanqaaquu jechuudha. Amma hin baay'ata nama tokkoof yoo ta'e singalee miti kun hundi hin baay'ata nama lamaan dibanna sisteeriin tiyas jirte waan ta'eef jechuudha. Nama tokkoof muuziin keessan gurguddaa yoo ta'e tokko gahaadha. Avocadoon keessanis guddaa yoo ta'e tokko gahaadha jechuudha. Akkuma namaan itti fayyadamaa jiru kan ammoo xixiqqoo yoo taate nama tokkoof muuziin lamaa fi burtukaanni lama akkasumas hanqaaquun tokko gahaadha jechuudha. Ammi kun hingaa nama tokkoof akkasumas immoo isaasitti afi argitanii kunis nama tokkoof gahaadha jechuudha. Inni galee asirratti baanaanaa tokko yookiin immoo muuzii tokko dhooseen jira. Isa san seera waliin makneet intini koona jechuudha. Atti quncisi baay'ee ani waraabu. Maalifi maashiniidhaan yoo ta'e baay'ee nu jalaa qallata isinii galee miti maashiniidhaan yoo daakne intini ta'a bishaan akka bishaanii ta'a jechuudha juusii ta'a juusii yoo ta'e immoo rifeensa keenya irraan taa'uu yookiin hin turu jechuudha nurra gadi yaa'a waan ta'eef akkasitti harka keenyaan intini goona jechuudha harka keenyaan dhodhoosutu nuuf fayyada jechuudha akka jaalattan akka isinillee itti fayyadamtan abdiin qaba beda in jajjaba qaba Mama avocado godhiti walitti dura isaan lamaan kana waliin seeraan sukkumna akka ilaalaa jirtan abdiin qaba ani viidiyoo waraabaa jira sisteerii kiyya kan gochaa jiru jechaadha insuuta harka keessuuta jedhi jabaa miti avocaadoon nagaa qaba garuu keessan jirtu dhuga maakasii kennu baay'ee xixiqqoodha garuu gahaadha rifeensaaf jechuudha ammi kun tokko bicha waan hin taaneef baay'eedha waan ta'eef jechuudha
Yoo akkuma gara keenyatti nyaachuun itti hojjechaa fi jirra jechuudha rifeensa keenya isiniif galee miti. Namni mata duree isaan dhageenya amma waan nyaata hojjechaa jirutti fakkaata malee waan rifeensa hojjechaa jirutti fakkaata. Okkii kana fakkaata waliin makamee jira. Amma immoo gara dibachuutti deemna jechuudha. Guys, isheen dibattee fixxee jirti. Innaa akkana fakkaata jechuudha. Ani immoo nan dibadha taraa kiyya jechuudha.